ulamaan kun waa tokko waan isaan qofittiin takhasusatti qaban fudhatanii dubadu. Kanaaf ulamaa dhabuu jechuun akka gaaddisni caayaan biyyarraa godaanuuti, biyyarraa ka'uuti. Amma wanni nama barbaachisu eenyutu bakka ishee Adamtuu laa bu'aree gaafiin jiru. Ana si'i isinii jara sana jara kana eenyutu adda bakka sana qabee of qopheessaa jira. Dhugaadha. Akkasuma wajjiniin dabareedhaan wal gaggeessaa dhufne ammoo wanni nama yaachisuu qabu caayaan akkanaa eenyuun biyyatti dhiifatte biyya abbaatti dhiisan jarri kun akka mootummaatti mindaan ba'ee fi miti kan jarree ilmi islaamaa qaraasisaa ta'aabaa walirkaa fuudhaa fidanii nuun ga'ane kune akka mootummaatti heera qabeessa ta'ee jaarmiyaan ijaaramee yuunivarsiitiin taa'ee yuunivarsiitiin gadi dhaabbateeti miti kan jarri kun tiksanii fidanii har'aan ga'ani. Jarri kun uummata walirkaa fuudhee mukattiin biyya jaraasun ragaa jaraafa taatu. Mukti biyya keenya naannoo keenya, caayaan biyya keenya, gaaddisni biyya keenya kan ulamaan dabareedhaan walirkaa fuudhaa fidee nuun ga'e kuni ragaa gaarii jaraafa taatu. Ragaa bareedduu jaraafa taatu. Egaa hattaa dur waa meeqa silaa haasa'uu dandeenyu sa'aatii haasamnu keessa hin jirru ammoo isteediyoomii Harar isteediyoomii Imaamu Ahmad achirratti salaatul janaazaan isaanii gaggeeffama. Warri biyyatti haftanii achirratti argamuudhaan qooda fudhattan hundi keessanuu baarakallahu fiikum. Rabbiin magaalaa gaarii isin dhaabu. Rabbiin warra jannata waliif fedhee duniyaa kanarraa galu isin godhu isiniin jecha. Hamma danda'ametti warri magaalaa sanaas ummata isaan irratti salaatu dhufu akka gartanii qaamni mootummaas ummata baay'ee dhufa jennee yaanna. Dhiyaa Harargee irraa yeroo ammaa kana keessa namoonni baay'een ka'anii jiru. Yeroo ammaa kana keessa namoonni baay'een naannoo gara Balballeetti, Galamsoo, Machaaraa, ulamaan namni baay'een salaatal janaazaa sheeka keenya maaliif jennaan gaaddisa isaaniitu bakka hin geenye hin qabu. Warri shawaa, warri tikkeettii muratee fi warri karaarra jiru. Warri qaamni mootummaa akka umma hawaasa keenya kana dhaqanii nagaadhaan awwaallatanii abbaa jaraa jalaa du'e, beekaa jaraa jalaa du'e, hayyuu jalaa du'e akka kan borii kana nu obsitan, obsaan ummata keenya nu konsumsiiftan, inumaahu akka mootummaatti poolisii taatanii eeguu qofatu hin ta'in poolisiin naannoo Harariirree waan kana irratti xiqqoo wayyaa qaban na fakkaatanii akka argaa dhufnetti poolisoonni naannoo Hararii akkuma godhaa turtan sana hawaasa dhufee hanga isaan gaggeeffamanii kana nutti isinis qaama rahmata namaa godhee sababa karaa isaaniitiin godhamutti amanaa isiniin jechaa kana biratti immoo guyyaa borii wanni nuti eeggannu iqaasaan waldaan tokko kan maqaa isaaniitiin seenaa barreessuudhaan cinaatti waldaan tokko kan maqaa isaaniitiin gadi hundaa'e tokko hin jiraata jennee yaanna biiznillaahi ta'ala. Ijoolleen naannoo keenyaa barattoonni warri maanaajmentii warri hogumaa adda addaa irratti bobbaatanii jirtanu boru hundeeffama kaasaanii qofatu hin ta'in hundeeffama iqaasaa karaa isaaniitiin sadaqaan jaariyaa dheeraan guddaan furdaan bareedaan yabbataan isaa tokko kan namni hundi harka keessaa qabu inni Baalee harka keessaa qabu inni Harargee harka keessaa qabu kan naannoon hundi harka keessaa qabu tokko iqaasaan maqaa isaaniitiin gadi hundaa jennee yaanna. Kanuma dhaammachuudhaaf dhufne silaa biyya keessa hin jirru silaa biyya keessa jiraanne yookaanis anja arganne illee waan goonu hedduu qabna. Ammasittuu maatii isaaniitii jajjabina rabbiin obsa sabrii warra caayaa isin qofaa miti kan dhabe nama gurguddaa akkanaa maatiin qoftiin dhaba biyyatu dhaba akkanatti biyyatu dhaba waan jala taa'ee boqataa jiru sana hundatu dhaba maddaa kana eenyutu bakka sana bu'aa jechuu dargaggeessaadhaatiif dhaamaa isa immoo itti aanee hojjetamutti immoo markazni guddaan tokko hin dhaabata jennee yaaduu cinaatti maqaa isaaniitiin wanni tokko iqaasaan maqaa isaaniitiin wanni bareedaan tokko kan sadaqaa jaariyaa isaaniif ta'u gad dhaabbata jennee abdii isinirraa qabna. Kanuma dhaammachuudhaaf inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ummata isaan jalatti waa baratte hunda isaatu ati immoo barsiisuudhaan dabarsuudhaan akka isaaniif hisaabamu hisaabni gaariin galmee akkaawuntii isaanii irratti akka galu gochuudhaan egaa silaawutti jirtanii ammas jajjabaadhaa isiniin jecha amma gaggeeffama kanarratti gaggeeffama seena qabeessa gaggeeffama bareedaa
kan dhaamsi gaariin irratti uummataa dabru silaa muka yeroon jalqabu midhaan bilchaate galuun isaa hin hafu haamamuun isaa hin hafu dhugaadha. Isaan kanaan galanii anaaf ati hoo maaliin galla jechuun itti yaaduun qooda keenya ta'a. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Maatiin isaanii ubsinu hundi keessanuyyuu egaa maatiin hawaasuma kana qabdanii ammoo maatii isaanii caalaa ammoo maatiin kun nama hedduun ana nama jedhu nama naannoo sanaa hin beeyna. Laakiin maatiin darasaatu abbaa warri irratti waa barataa ture hundinuu akka sheekaatu tun ta'in akka gaaddisaatti akka caayaatti akka abbaa dhabaa tokkotti eenyuun bakka buufanne jechuun anumatu hooniin ka'ee qara'e bakka bu'aa laataa jechuun ijoollee ol biqiltuu keessaa dhaamsi keenya kana ta'a. Egaa rabbiin rahmata isaanii haa godhu sheeka keenya caayaa keenya nurraa jige bor hundeeffama.